erga mana hidhaa keessatti waggaa 27 hunda si dararanii si cunqursanii booda gaafa mootii biyya sanaa taatee maal goota ture? Deebii isaa siif dhiisaa, dhageeffadhu murteessi. Namni kun waggaa 27 guutuu mana hidhaa keessatti dararamaa ture. Yeroo bahu namoota isa hidhan isatti taphataa turan haaloo bahuu mannaa araara filachuu danda'e. Namni sun Niisan Maandeellaa jedhama. Maandeellaan nama Afrikaa kibbaa ture. Sirna apartaayidii jedhamu keessatti namoonni gurraachonni mirga siyaasaa fi hawaasummaa hedduu dhabanii turan. Maandeellaan sirna sana mormuu fi mirga uummata gurraachaa gaafachuu keessatti qooda guddaa qaba ture. Bara 1964tti Maandeellaan umrii isaa waggaa 46tti hidhamuun hidhaa dheeraan itti murtaa'e. Waggoota hedduu mana hidhaa keessatti dabarse. Yeroo baay'ee haalli jireenya isaa ulfaataa ture. Bara 1990tti Maandeellaan mana hidhaa keessaa bahe. Boodarra bara 1994tti filannoo dimokiraatawaa keessatti injifatee pirezidaantii Afrikaa kibbaate. Wanti inni godhe garuu nama ajaa'iba. Namoota duraan isa cunqursaa turan hunda diiguuf hin yaalle. Faallaa kanaatiin araaraa fi walitti dhufeenya uummataa cimsuuf hojjechuu filate. Waggaa 27 booda yeroo mana hidhaa keessaa ba'e namoonni hedduun haaloo isaa akka bahu eegaa turan. Garuu Maandeellaan kan biraa filate. Inni yaada akkas jedhu qaba ture. Yoo ani jibbaa fi haaloo qabaadhe mana hidhaa keessaa bahee anammallee mana hidhaa keessa jira jedha. Kana jechuun qaaman mana hidhaa keessaa bahuun qofti bilisummaa miti. Qalbii kee jibbaa fi haaloo irraa bilisa baasuunis bilisummaadha jechuudha. Seenaa Maandeellaa irraa waan guddaa baranna. Garaan jabaachuun nama jibbuudha jechuu miti. Yeroo tokko tokko garaa jabaachuun rakkoo keessa turtellee qalbii kee akka hin caccabne gochuudha. Namni si miidhu waan si mudatee fi ati nama biraa miidhuuf dirqama hin qabdu. Nama si jibbeef ati isa jibbuun dirqama miti. Namni si cunqurseef ati haaloo bahuun dirqama miti. Jabeenyi nama biraa mootuu qofa miti. Yeroo tokko tokko namni jabaan fedhii isaa, aarii isaa fi haaloo isaa of keessatti mo'ata. Kanaafuu seenaa Maandeellaa irraa gaafiin guddaan nama na miidhe maal godhaa osoo hin taane waan na mudate kun akkamitti na jijjiira jedhii of gaafadhu. Sababbiin isaa rakkoon nama tokko cabsuu danda'a, nama biraa immoo cimsuu danda'a waan ta'eef. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatinaa.